Akkam jirtu harka fuunee nagaa keessanii fayyaa keessanii kanneen biyya alaa biyya keessa teessanii ana na hordoftanii bifa kanaan bifa walalooti isiniif jalqabee kanan jira. Walalichi garuu asumatti dhiiseetanii oduu tokkoon isinitti machuudha akka oduu duriitiidha. Anumatu isiniif odeessaa maal ta'e isinitti fakkaate guyyaa tokko Akakayyuu tokkoon qaba. Akakayyuu tokkoo kuni baay'ee nama gidirama. Gidiraan sammuutti guuteedha. Tekin kututana nana kanamiti. Ishi? Buat dia biya. Buat. Balin je tunggu. Sorry. Akakayyuu tokkoon qaban ture. Okay. Akakayyuu tokkoon qaban ture. Akakayyuun kun baay'ee nama gidiramaadha. Nama gidiraa jechuudhaan beekamu. Maal isaan adeemsa? Okay. Kan chicken jane. Akakayyuu kiyya tokko ture bannaati maal sitti fakkaate baay'ee nama gidiraan hojjetu namni biraa beekee hojjetu baay'ee nama gidiramaa ture. Guyyaa tokko mana namaa deeme Akakayyuun koo kuni mana namaa deemee dhirsaaf niitiidha jarri wal gurshu. Innis biddee maal afaan kee banedha keessa tokko daa'imnis maal afaan kee banedha keessa tokkooti sana booda inni taa'ee akkas ilaala wal gurshu akkas ilaala inni keessa buusa akkas ilaala innis keessa buuse sana booda maal godha isinitti fakkaata isin biddeen na saamuudhaafi asiyoo wal gurshitan ani immoo peestaala kiyya murchuureedhe biddeen xablal godhe peestaalitti gadi hellam maal goota abbaan tanaa innaanii boodan deemee yaadda gaadha.